maatii miidiyaa dirree barnootaa akkam jirtu nagaa keessanii iddoo jirtanitti nagaan isiniif baay'atu. Kun tuutoriyaalii koorsii Global Trend irratti afaan Oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenyaan kan jalqabnu egaa chapter 4 dha. Chapter 4 koorsichaa chapter 4 jalatti immoo kan laallu Globalization fi Regionalism dha jechuudha. Tuutoriyaalii faanaan obboleessa keessan Oliyaad Baratichadha. University Finfinneetti School of Law irraa hamma dhumaatti akkana faana taatan isin affeeraa eessayyoo akkana duraan na'in yaada keessan naaf ergisaati. Globalization irraa kaana har'a Regionalism gara lammaffaarratti paartii taanuun laalla. Regionalism Globalization eegalla jechuudha. Globalization jechuun maal akka ta'e tu gara sin deemin garuu miidiyaa keessan dirree barnootaatiif haaraa warri taatan subscribe gochuu kan daganne viidiyoo kana immoo like gootanii akkamitti natti tola seetanii la comment godhaa share godhaa warra isaanii ilaallatuuf eegallaa jechuudha. Egaa paartii kanaan globalization kan laallu mee al takka grasp goona dasasaa goona jechuudha. Globalization and regionalism warri jennuun kun lamaanii konseptiiwwan ijoo paartii chapter 4 kana keessatti ilaalludha. Egaa warri kuni are two major phenomena influencing global trend. Global trendi kana influence gochaa warra jiran keessaa egaa globalization fi regionalism dha jechuudha. Globalization maal jechuudha? Regionalism maal jechuudha? Afaan Oromootti kallattima literally hiikuun rakkisaadhasi. Konseptii bal'aadha waan ta'aniif jarri jechuudha. Beektumni idea, konseptii, paradigm akkasitti guddachaa deema. Jarri amma sadarkaa konseptiirra sadarkaa paradigmiirra gahanii jiru. Sadarkaa jechaarra darbanii jechuudha. Kanaafidha jechaan vokaabularii tokko laachuu fi rakkisaa kan ta'u. Egaa bal'inaan ilaalla jechuudha. Isaan kun lamaanuu form of integrationidha and differentiationidha. Form of integration and differentiation. Formii akkamiiti? Walitti hidhamiinsa integration, differentiation yookaan immoo adda adda ba'u, tokko ta'uu fi adda adda ba'u, yookaan tokko ta'u yookaan immoo adda adda wal qoqqoodu jechuudha. Among states biyyoonni jechuudha. Biyyoota gidduutti walitti hidhamiinsaa fi adda adda wal qoodu biyyoota gidduutti raawwatamanidha. Wanti tokko isaan taasisu kanadha. Jara kana influencing global phenomena dha. Yeroo ammaa kana dhimma addunyaa kana baay'ee influence gochaa dhiibbaa guddaa gochaa jirudha. Warri lamaan kuni characterize a form of reorganization of states relations. Reorganization jechuun injiramitti just reorganize gochuun deebisanii karaa biraatiin qindeessu jechuudha. Kanaaf biyyoonni karaa biraatiin karaa adda addaatiin yemmuu qindaa'an argina. Yemmuu wal qindeessan bilookii adda addaa uumuu danda'u. Yookaan immoo world systemii yookaan orderii adda addaa uumuu danda'u. Kun egaa globalizationidha jechuudha. Formaalii ta'uu danda'a organizationiin kun. Interstate jechuun biyyoota gidduutti jechuudha. Interstate relation hariiroo biyyoota gidduudha. Formaalii ta'uu danda'a yookaan immoo informal ta'uu danda'a. Har'a kan eegallu globalizationidha. Afur tuqaa tokko. Defining globalization. Globalization jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee termii dhageessanidha. Haaraa isiniif hin ta'u. Globalization can be defined as multidimensional process characterized by adeemsa multidimensional dimensionii baay'ee qabu ta'ee globalizationiin adeemsa akkamiidha? Adeemsa amala akkamii qabudha yookaan maaliin beekamudha? Tokko, the stretching of social and political activities across state. Kanaaf egaa jecha takkaan ibsuun rakkisaadha kan hin jedheefi adeemsadha globalizationiin multidimensionalidha sammoo dimensionii baay'ee kan qabudha jechuudha. Amaloota armaan gadiitiin beekama jechuudha. Amaloota armaan gadiitiin beekama. Tokko, stretching of social and political activity across state jechuudha. Sochiiwwan hawaasummaa fi siyaasa
sochiiwwan hawaasummaa fi siyaasaa yemmuu across state biyyoota gidduutti stretch yemmuu ta'u, yemmuu bal'atu, yemmuu diriiru jechuudha. Sochiiwwan hawaasummaa fi kan siyaasaa ta'uu danda'a. Biyyoota gidduutti yemmuu babal'atudha. Kana jechuudha. Frontiers so that events, decision and activities in one part of the world come to have a significance for individuals and the communities in other parts of the world jechuudha. Wanti event jechuunis ta'iin decision, murtoowwan, activitiin, sosochiin yookaan gochi paartii addunyaa wayiitti raawwate nama dhuunfaa bira yemmuu ga'u isayyuu kan biyya biraa jechuudha. Kan biyya biraa yookaan biyya tokko yemmuu tuqu kanadha jechuudha ka globalization. Fakkeenyaaf eventii koronaa COVID-19 coronavirus COVID-19 fudhadhaa. Amma biyya Chaayinaatti kutaa biyyaa xiqqoo tokko keessattidha kan inni ta'e. Garuu as dhufee Itoophiyaa keessatti individualiyyuu nama dhuunfaa jechuudha. And the community sadarkaa hawaasaattis maal ta'e jechuudha. Dhiibbaa significaansii ture dhiibbaan inni geessise hamma biyya kanaatti biyya addunyaa hundumaa wal ga'e jechuudha. Wanti kun kan ta'e naannoo one part of the world ture, naannoo tokkotti ture. Decisionis murtoo fudhadhaa. Fakkeenyaaf UNA murtoo dabarsa, Ameerikaa murtoo dabarsiti. Murtoon dhaabbanni mootummoota gamtooman yookaan Ameerikaan dabarsitu biyyoota biraa irratti dhiibbaa yeroo uumu argitu. Dhiibbaa yeroo uumu argitu. Qaala'insi jireenyaa fa'aa yeroo biyya kana keessatti ol ka'u faanii argitu. Fakkeenyaaf murtoo Ameerikaan fudhatturraa ka'e doolaarri yemmuu qaala'u fa'aa argitu. Sosochiin tokko sosochiin fakkeenyaaf teerorizimii, shororkeessummaa yemmuu fudhattan biyya tokkotti kan mudatu biyya biraas hin hanqatu jechuudha. Fakkeenyaaf lolli biyya kanatti lookaalii amma lolli kaaba Itoophiyaatti ture hammam dhageettii addunyaa akka fudhate biyyoonni addunyaa akka just gargaarsa fa'aa maal erguudhaan akka keessatti hirmaatan argitu. Effect godha jechuudha. Naannoo tokkotti qofa naafu riizaaltiin isaa jechuudha. For instance wars, fakkeenyaaf waraana yemmuu fudhattan conflict in developing country akkuma isin jedhe walitti bu'iinsi biyyoota guddataa jiran keessatti raawwata. Biyya kana keessatti kaaba Itoophiyaa walitti bu'iinsa ture ni yaadattu. Naannoo Oromiyaa keessa walitti bu'iinsa jiru ni yaadattu. Wayitan tutorial kan hojjedhu walitti bu'iinsatu jira mootummaa fi hidhattoota gidduutti jechuudha. Kun egaa would increase the flow of asylum seekers. Flow of asylum seekers jechuun migrationii yookaan godaansa keessatti koolugaltoota akka warra jennu sana dhaga. Yookaan xigganyinnatii koolugaltummaa warra gaafatan isaan increase akka ta'an akka isaan babal'atan baay'atan taasisa jechuudha. Karaa biraan illegal migrants godaantonni seeraan ala into the developed countries biyyoota guddatanitti akka isaan seenan jechuudha. Godaantonni seeraan ala filoo kana hunda increase godha jechuudha globalizationiin. Kanaafidha stretching of social activity, sochii hawaasummaa. Fakkeenyaaf warri kun godaansi kun sochii hawaasaati miti. Political activity warrii waraana fa'aa yoo fudhattan amma sochii siyaasaati jechuudha. Kun hundi globalizationidha. Stretch ta'uu wanta akkasii kun babal'achuun globalizationii mul'isa. Amala globalizationiiti jechuudha. Karaaktarii globalizationiiti. Hiika saba tollaalii karaakteriitti ceedha. Kana sana jennee jecha takkaan ibsuun waan rakkoo ta'uufidha. Lama, the intensification or the growing magnitude of interconnectedness in almost every aspect of social existence jechuudha. Interconnectedness yookaan walitti hidhamni akka intensify ta'u, akka jabaatu, akka cimu jechuudhaa fi akka guddatu grow akka ta'u in almost every aspect of social existence. Every aspect walumaa gala jireenya dhala namaa keessatti interconnected akka babal'atu daangaadhaa hamma daangaatti
addunyaan akka walitti hidhamtu kana walitti hidhama yookaan interconnectedness kanatu globalization jechuudha. From the economic to the ecological economy dha yookaan dinagdee irraa gara ecologiitti. Ecologiin beektuni maal jechuudha hariiroo lubbu qabeeyyii naannoo tokko jechuudha. Geography irraa yaadattu gaa. The spread of HIV AIDS babal'ina vaayirasii kanaa vaayirasii HIV from the intensification of world trade to the spread of different weapons. World trading yookaan daldalli addunyaa yommuu bal'atu immoo maaltu uumama? Weapon yookaan meeshaalee waraanaa addunyaa ni babal'atu isaanii jechuudha san hordofe. Addunyaa kana keessa faca'u jechuudha. Kun egaa amala globalizationiti. Kan biraan the accelerating pace of global interaction in the process as the evolution of worldwide system of transport and the communication increases, the rapidity of or velocity which ideas, news, goods, information, capital and technology move around the world jechuudha. Warri kuni akka isaan accelerate ta'an jechuunis accelerate akka ta'an ariitiidhaan akka isaan guddatan babal'atan at the evolution of worldwide system of transport geejjibni akkuma babal'achaa deemuun jechuudha. Geejjibni akka babal'achaa deemeen communicationiin sabqunnamtiin meeshaaleen sabqunnamtiin meediyaawwan adda addaa kuni akkuma babal'achaa deemuun maaltu uumama jechuudha. Increase the rapidity of or velocity with which ideas yaadonni jechuudha. Rapidly ariitiidhaan kan isaan deemani. Sababiin isaas transportii jira. Meeshaalee sabqunnamtiiti jira. Ideaawwan news oduun amma fakkeenyaaf Ameerikaatti ta'e battalumatti as ga'a. Communicationii jira ga'a. Sabqunnamtii jira waan ta'eef goods meeshaaleen salphumatti transportiidhaan biyya tokko gara biyya biraatti geejjibama. Information odeeffannoon adda addaa kaapitaalii fi teeknooloojiin adda addaa move around the world addunyaa kana keessa rapidly socho'u jechuudha. Velocitiin isaanii yookaan ariitiin isaanii baay'ee dabalee jira. Ariitiin faffaca'uu isaanii jechuudha. Kun egaa kaaraaktarii globalizationiti jechuudha. Ammas afraffaa the growing intensity intensity and the velocity of global interaction is associated with deepening enmeshment of the local and the global. Kuni maali wal qabata? Global interactioniin kuni growing intensity daddafee akka guddatu intensity extensity amma tarmiiwwan kanneen tokko afaan Oromootti kun baraachisaa maaban itti rakkadha hiikkattanii extensity jechuun egaa bal'inuma jechuudha. Intensitynis immoo waa jechuudha naa keessatti tarmii fiiziksiin moo tarmii keemistiriiti intensify yommuu ta'u jechuudha. Digriin isaa yommuu guddatu velocity ariitiin isaa garmalee dabala. Kan maali jechuudha global interactioniin walitti hidhaminsi addunyaa kana baay'ee fiigaa jechuudha. Baay'ee dabala. Baay'ee sadita dabalaa bula. Intensify immoo ta'a cimaa bula jechuudha intensitiin isaa. Kun egaa maal wajjin associate godha yookaan wal qabata yommuu jennu deepening enmeshment of local and global. Enmeshment jechuun just injiraayini afaan maaliidha vocabulariin kun. Walitti qabamu jechuudha. Enmeshed walitti sassaabamu kiyyoo tokko keessatti mana tokko keessatti walitti qabamu jechuudha. Maraba tokko keessatti walitti qabamu waan akkasii jechuudha. In so far kun egaa amala globalizationiti beeka. Mandara tokkotti walitti qabamu maraba tokko keessatti yookaan baaldii tokkotti walitti qabamu kun amala globalizationiti. And in so far as the local events may come to have a global consequence,
local eventiin global consequence yeroo horatan ni argitu. Fakkeenyaaf local eventii keessaa COVID-19 fakkeenya guddaa local eventii ture. Naannoo xiqqoo tokkotti Chaayinaa keessaa ka'e global COVID-19 local eventiidha jechuudha. Taatee naannoo tokkotti ta'edha. Epidemikii ta'us taatee jijjiiruu hafuudhaan rakkoon qabu. Egaa naannoo tokkotti waan ta'edha. Consequensiin isaa garuu addunyaa hundumaaf jechuudha. Global consequence bu'aan inni fide addunyaa hundumaaf ture jechuudha. Addunyaa hundumaadha kan inni rakkise. Karaa bira global eventiin immoo yeroo itti may come to have serious local consequence yerootti ta'an jiru. Sadarkaa addunyaatti wanti uumamu naannoo tokko irratti dhiibbaa yeroo uumu. Fakkeenyaaf murtoo Ameerikaan UN'n dabarse sadarkaa addunyaatti bini kun deciisioniin mootummoota gamtooman dabarsu sadarkaa addunyaatti global eventiidha kun. Murtoon sun garuu deemee yemmuu Itoophiyaa irratti dhiibbaa fidu achi keessaa immoo Oromiyaa irratti naannoo wayii irratti dhiibbaa yeroo inni fidu global eventiin tokko local consequence yeroo qaqqabsiisu arginaa jechuudha. Creating growing challenge, growing collective awareness of the world as shared social space. Kana jechuun immoo globality or globalismiitu uumamaa jechuudha. Globalitytu uumama. Well, paartii kana xumuruun dura ishee kana laalla. Globalization is synonymous with globalization maaliin wal fakkaata? Synonymous jechuun similar with jechuudha. Yookaan hiika bira. Maaliin wal fakkaata? Time space compression. Time space compression jechuun walitti maal ta'u? Compression jechuun walitti just qabamu yookaan shunturu vocabulary argachoo walitti shunturu maaliiti? Time yeroo fi spacein iddoon timein walitti shuntura jechuun daqiiqaa takka keessatti wanta addunyaa biraa keessatti ka'ee addunyaa biraa gahaa jechuudha. Timein akka kanatti walitti shuntura yookaan walitti dhiyaata. Space'inis amma deemee viileejii takka uumuudha waan ta'eef gooliin globalization mandara takka addunyaa gara mandara takkaatti world into one village argitanii compression yookaan walitti cuunfamu walitti shunturu walitti qabamu walitti dhiyeessu jechuudha la biyyatti dhiyeessu. Kanaaf processii akkasiiti bakka globalizationin processii akkamiti shrinking world events jechuudha. Taatee biyya addunyaa keessatti ta'an shrink gochuu jechuudha bakka. Xiqqeessu yookaan walitti shunturu sanaa fudhannu. Or actions no longer coincides with the place in which it takes place. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Coincides jechuun walirra bu'uudha mini? Walirra bu'u overlap gochuu. Just wanti naannoo sanitti ta'e coincide hin ta'u naannoo san qofa wajjin walirra hin bu'u. Naannoo biraa gaha jechuudha consequence'insa. Kana jechuun naannuma sanitti nafu. Naannuma sanitti nafu naannoo biraas ni dhaqqaba bu'aan isaa jechuudha. Bu'aan isaa naannoo biraas ni dhaqqaba. Malee naannuma raawwatame sanitti nafu wanti sun fakkeenyaaf ammas covid kana isin yaa fudhadhu makaranyicha naannoo Chaayinaa keessatti sila naannuma sanitti coincide godhee hafuu qaba ture garuu hin babal'ate addunyaa biraa keessa jechuudha. In this respect globalization embodies process of deteriorization akkamitti pronounce gootu sin kana jechuun immoo vidalisit jechuun vidalisit namely jechuudha afaan laatiniitiin deteriorization jechuun daangaa balleessu jechuudha bakka daangaa balleessu amma biyyoonni daangaa mataa isaanii qabani daangaa sana haquu jechuudha kuni processii akkasitti fida ka globalizationiin
territorialization jechuun daangaa ture. Diyootti dabaltan immoo negatiiva waan ta'uuf daangaa balleessuu jechuudha. Kana jechuun ivantiin tokko daangaa biyyootaarra ce'eetu raawwataa jechuudha. Konsekwensiin isaa daangaa biyyaarra ce'a. Daangaa biyyaa sana qofa keessatti nafu. Soshaalii ta'uu danda'a. Politikaalii fi economic activitiin increasing stretched across the globe. Stretched across the globe. Giloobii kanarra yookaan addunyaa kanarra babal'atanii jechuudha. Ni babal'ata jechuudha. Wanti naannoo tokkotti ta'e soshaalii ta'uu danda'a, siyaasaa fi diinagdee ta'uu danda'a. Becoming significant sense no longer organized solely according to territorial logic. Territorial logic yookaan loojikii daangaatiin miti jechuudha. Societiin tokko kan organized ta'u. Kan organized yookaan qindaa'u wanti tokko. Just daangaan hin barbaachisu jechuu miti. Daangaan hin barbaachisu jechuu miti garuu wanti sun daangaa ce'umsaa nafu jechuudha. Territorial borders no longer demarcate the boundaries of national, economic or political space jechuudha. Territorial border yookaan daangessuun jechuudha biyya sana demarcate gochuuni hamma kana barbaachisaan ta'u jechuudha. No longer demarcate the boundaries of national, economic or political space kana daangessanii hambisuun rakkoodha jechuudha. Garuu the relative significant territory in the border as constraint of social action and the exercise of power is decline jechuudha. Kuni amma kaaraaktarii globalization itti beeka. Relative significance of territory. Daangaan wanta akkasii kun signifikansiin isaanii gadi bu'a. Guutumaa guututti garuu hin barbaachisu jechuu miti. Fakkeenyaaf bilbilli alaatii fi waamicha alaaf kan keessaa tokkodha amma. Addamini biiliin itti kaffalamu addadha. Kanaaf daangaan yerootti hamma tokko ni barbaachisa beekaa. Akkuma kana immoo xiyyaarri tokko fakkeenyaaf calma dhee daangaa Itoophiyaan seenu. Daangaan murteessaadha stiil jechuudha. Wanti sun hubachuu qabdan. Garuu signifikansiin isaa gadi bu'aa dhufa jechuudha. Gadi bu'aa dhufa, decline ta'aa dhufa. Not only that, the distinction between the domestic and the international, inside and outside the state, breaks down jechuudha. Sadarkaa domestikii qofatti miti, sadarkaa addunyaatti jechuudha. Biyya keessattis biyya alaattis break down ta'aa dhufa. Distinction jiru addunyaa gara mandara takkaatti geessa globalizationiin kun amaloota globalizationii kanaati. Bal'inaan immoo wanti isiniif ifan taane paartii taanuun akka ifa isiniif ta'u abdiin qaba. Paartii taanuun dibeetii ilaalla as keessatti. Dibeetii warra hyper globalistii fi skeptiksii kana yommuu ilaallu isaanis waa'uma kanaatti impaaktii globalizationii kanarratti yaada adda addaa dhiyeessu. Akkamitti akka globalizationiin yeroo ammaa kana dhiibbaa geessisaa jiru irratti yaada adda addaa qabu jechuudha. Dibeetiin yookaan wal falmiin kuni paartii taanuun isaaniidha. Kan laallu amma sittuu nagaannaa turaa saba qashittiin baay'ee siin jaalladha laalaa kan jirru global trend yookaan koorsii common koorsii global affairsii kanadha. Nagaannaa turaa Oliyaad Baratichaan ture miidiyaa dirree barnootarraa bye bye.